Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Ashimtuu Bee'ooroo akkam nagaa keessanis niin jira baga jiraatanii kanaafuu waan baay'ee tokko nama toluu fi waan haaraa qabadhee siin dhufeetiniin jira inni jaalattan jeetiin abdii qaba. Kanaafuu akkasuma waa'ee feesbuukii maal akka ta'e yeroo hunda waatisaap ilaalaa immoo wantoota garaagaraa ilaalaa akkasumas diraamaa garaagaraa isiniif qabannee dhufu jirra haadha dammoo waa'ee Facebook jechuudha. Facebookni maal akka ta'e fakkeenyaa fi ija keessan isin miidhamu jira osoo ilaaltan isa kana akkamitti ifaa sirreeffachuu dandeenya akkasumas dammoo bilbila keenya namni biraan wajjin fayyadamu jira isa kana dammoo haala kamiin ofirraa qabuu dandeenya kan jedhudha. Fakkeenyaa fi Facebook keessan paaswordii fi email keessaniyyuu yoo qabaatanii jedhan yoo bananii keessananitti ilaalan akkami haala kamiin akka ofirraa qabdanii fi eenyu akka fayyadamaaru moobaayilii akkamiitiin akka fayyadamaaru eessa taa'ee biyya kam naannoo kam bakka inni taa'u duras isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu maappii wajjin qabuu dandeettanii kanaafuu akkasumas dammoo foon nambarii keessan maqaa akkamitti akka jijjiirattanii lakkoofsa keessan dammoo akka namni biraa hin argine dammoo haala kamiin akka jijjiiruu dandeettan kana hunda isinitti agarsiisa. Kanaafuu akkasuma dammoo warroonni chaanaala keenyaaf maamila taatan maamila keenya ta'uu yoo barbaadan jechuudha. YouTube keessa seentanii iddoo search jedhu kanatti as biratti jechuudha Ashimtuu Bee'ooroo jettaniitiin barreessitanii jechuudha. Yoo Ashimtuu Bee'ooroo jettanii barreessitan maqaan kee akkana isinii ba'a, Facebookni keenya YouTube keenya akkana isinii ba'a. Akkasumas dammoo waan baay'ee of jalaa qabaa fakkeenyaa fi iddoo subscribe jedhu kana dhuxxaniitiin maamila keenya ta'uudhaaf subscribe ni gootanii akkasumas notification kana dammoo olii gootanii jechuudha. Kanaafuu sirriitti nu hordofuu qabdanii jechuudha. Haala kana akkasiin wantoonni dhabameen jiru jechuudha. Diraamaa adda addaatu jira. Waa'ee aappii akkasumas komeedii garaagaraa akkasumas cidha aruuza waan baay'ee namatti tolan as keessaa argachuu dandeettanii akkasumas dammoo waan isinii hin galle dammoo gaafattaniitiin waan isiniif hojjennu asirraan nuuf hojjedhaan jechuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu sirriitti nu hordofaa subscribe godhaa isiniin jenna akkasumas hadhaaf gara barumsa keenyaatti seennaa nu hordofaa isiniin jedhaa ijoollee Oromoo. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee Feesbuukaati jechuudha. Feesbuukni maal akka ta'e maalummaa Feesbuukaa kana wajji ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf Feesbuukarra wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu wantoota Feesbuukarra jiran hunda wajjin ilaalaa jechuudha. Maal akka wannaa ta'an jechuudha hundayyuu wajjin ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota sirreeffaman baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu mee wajji ilaalaa jechuudha. Kun as bira seentanii Feesbuuka keessan keessa seentanii sirreeffachuuf wanta kamiyyuu ilaaluu yoo barbaadan kun as bira sarara sadiin kan argattanii miti achi bira seentanii jechuudha. Achi bira seentanii asumarra jalqabarra wannan isin agarsiisu wantoota waan baay'ee tokko isin fayyadu jechuudha. Ija keessan ifaan laayitiin waan fuula keessanii ija keessan isiniif iji keessan baay'ee tokko miidhaa keessa jirti jechuudha. Kanaafuu isa kana argitanii dark mode ka jedhu kana isa kana ofii gootanii jechuudha. Amma iskiriiniin kun akkanatti ifutti jira waan ta'eef akkana yoo isa kana off gootan fakkeenyaaf kuno isa kana yoo on irra kaa'e bakka dark mode isaan gurraachatee jira jechuudha. Isa kana yoo akkana godhe dammoo ifutti jira jechuudha. Kanaafuu dirqama kana sirreeffachuu qabdan fayyaa ija keessaniitiif yoo barbaadan jechuudha waa'ee dark mode. Kanaaf itti aanee Feesbuukni maaliidha akka jedhu jechuu wajjin ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun as bara settings bakka jedhu kana seentanii jechuudha. Kun as bara jechuudha. Kun as bara yoo seentan wantoota baay'eetu jira jechuudha. Feesbuuka keessa wantoota setting keessa wantoota baay'ee sirreessantu jira. Fakkeenyaaf personal information ka jedhu kana keessa fakkeenyaaf fudhanne maqaa keessan haala kamiin akka sirreeffattan jechuudha. Fakkeenyaaf anamma maqaa kiyya as baraan sirreessuu danda'a. Email addressii kiyya, phone numberii waan barbaadan as keessan management account illee as baraan sirreeffachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf maqaa kiyya kan as baraan jijjiirachuu ni danda'a jechuudha. Edit akka dhufana tuqee kun as baraan as keessa seentanii waan barbaadan argachuu dandeettan. Fakkeenyaaf maqaa kana asiin akkana raggatu kaasee kan biraa waan jijjiiruu hin barbaanneef isin dammoo as bira guuttanii jechuudha. Achiin booda
review change bakka jedhu kana ni tuqxanii jechuudha. Achiin booda maqaan keessan isiniif jijjiiramaa jechuudha. Akkasuma kan email address illee kan phone number illee hundi isaayyuu akkasuma jechuudha. Mee amma kan itti aanu isinitti agarsiisaa fakkeenyaaf jechuudha. Wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf afaanota garaagaraatu as keessa jira. Afaan kamiin irraa kana jijjiiramu yoo jettan afaan kamiin asirratti feesbuukiin jechuudha. Haala kamiin dalagootan kun waan barbaadan afaan barbaadaniin jira jechuudha. Kanaafuu as keessa seentaniitiin waan barbaadan argachuu dandeettu jechuun English. Anamma olii irra godhee jira. Fakkeenyaaf haala kanaan sirreeffachuu dandeettanii jechuudha. Akkasuma saayizii barreeffama asirraa kanallee yoo sirreeffachuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf kun ispeelingii kanneen jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf kun large jedha irra guddaa jechuudha. Kun immoo medium walakkaa jechuudha. Baay'ee guddaallee miti xiqqaallee miti. Smalliin kun xiqqaa jechuudha. Akka amma asirra bareedu kana kanaafuu isin kan barbaadan irra godhachuu dandeettanii jechuudha. Akkasuma wantoonni sirreessinu baay'eetu jira jechuudha. Mee keessaa muraasa isinitti agarsiisuu ግን baay'eedha jechuudha. Yeroo biraa itti deebi'ee hundi isin agarsiisa. Wantoota namoonni na gaafataa turtan yeroo baay'ee kunoo mee secret inda login kunoo as bira jechuudha. Wanti cufti qulfii Facebook keessanii Facebookni keessa maal keessa jira jechuudha. Wanta kamiyyuu namoonni yoo haaq isin jalaa godhuu barbaadan wantoota garaagaraa as keessan dhuftanii sirreeffattanii jechuudha. Mee fakkeenyaaf irratti haa tuquuti kunoo as keessa jira wantoonni baay'een jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo as bira argitanii mobaayilii nama biraa kunoo na wajjin fayyadamaa jiranii jechuudha. Kunoo as keessa argitanii miti siimoor bakka jedhu kana bira tuqxan kunoo namoota Facebook keessan isin waliin fayyadamaa ture guutuu kunoo haala kana isinii baasa kana guutuu namoonni baay'een haa godheetiin fayyadamaa ture jechuudha. Akkasumas silkii biraatiin fayyadamee waan jiruuf kanaafuu namoota kanneen irraa balleessuu ni dandeettanii jechuudha. Mala salphaadhaan jechuudha. Mala salphaadhaan irraa balleessanii jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota baay'ee meema fakkeenyaaf kan akkana godhee oode namoota baay'ee jechuudha sirra ka jiru jechuudha. Kanaafuu kanneen hundayyuu irraa balleessuu qabdan jechuudha. Kun as bira tuqxaniitiin sarara tuqaa sadiin kana tuqxaniitiin yoo jettan ila kun argitanii ufafoo isaa kana argaartanii miti. Fakkeenyaaf mobaayila hin barbaanne kan nama biraa san bira dhuftaniitiin ufafoo as bira tuqaa sadiin kana argitanii isa kana ni tuqxanii sarara kilik gootan kunoo haala kana isinii bu'aa jechuudha. Log out yoo isin jettan namni kun keessaa bahee jira jechuudha. Lamuu hin deebi'u jechuudha. Naannoo isaa waliin fakkeenyaaf maappii isaa kaartaa eessa akka inni jiru jechuudha. As bira tuqxanii iddoo mobaayila namni isin irraa silkii keessan Facebook keessan isin irraa fayyadamaa jiru kana as bira tuqxanii argachuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan wantoota baay'eetu jira. Kana ilaallee jira isinii galee jira jedheetiin abdii qaba. Kamiinuu ofirraa balleessuu dandeettanii jechuudha. As bira immoo change password jedha jechuudha. Akkaataa password'iitti jijjiirrattan jechuudha. Fakkeenyaaf change password Facebook keessanii yoo jijjiirrachuu barbaadan kun as bira jechuudha. Fakkeenyaaf current password bakka password duraanii galchitan jechuu kan duraan itti fayyadamaa turtan jechuudha. Yeroo jijjiirrachuu barbaadan as bira immoo new kan amma jijjiirrataa jirtan kana jechuudha. As bira galchitanii as bira immoo retype new password bakka jedhu kana as bira jechuudha. Wanti guddaan jechuudha. Kunoo as bira jechuudha. Wanta kamiyyuu as bira sirreeffachuu dandeettanii password duraa as bira galchitanii akkuma isin jedhe isuma jechuun password duraa as bira galchitanii isa haarawaa immoo as bira galchitanii isuma haarawaa san deebisanii lammaffaa as bira galchitanii achiin booda save changes bakka jedhu kana bira yoo tuqxan isiniif jijjiirameetiin jira jechuudha. Haala kanaan jijjiirrachuu dandeettanii jechuudha. Akkaataa password'iitti jijjiirrattan hundayyuu isinitti agarsiisee jira. Kanaafuu as keessa wantoota baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Facebook keessa jechuun wanta baay'ee tokko namatti tolantu jira. Fakkeenyaaf as keessa deemtaniitiin waan barbaadan sirreeffachuu dandeettanii. Inni itti aanume fakkeenyaaf Facebookni wanti biraa immoo as keessa jira jechuudha. Privacy kana keessa jira jechuudha. Privacy setting kana keessa waan baay'ee sirreeffachuu dandeettanii. Fakkeenyaaf
namoonni yeroo baay'ee wantoota garaa poostii yeroo gootan yookiin immoo namni nuuf hin argu jechuun namni wayii laakii nutti hin kennu wayii koomentii nutti hin kennu kan jettan immoo fakkeenyaaf as biratti wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni baay'een tarraa'eera jechuudha. Akkanas biratti moorii yoo tuxxan jechuudha. Inni kun maalidha? Public jedha. Namni guutuun isin arguu danda'a. Eenyummaan namni feesbuuka fayyadamu guutuun isin arguu danda'a. Public akkuma addunyaatti jechuudha. Friendisiin kun immoo friendota keessan qofa jechuudha. Fakkeenyaaf akkasumas immoo wanti guddaan akka namni biraa hin agarre yoo barbaadan isin only me jedhu kana raddeeffatan jechuudha. Waan isin poostii goostan ta'ee wanti kamuu only me jedhu kana raddeeffatanii jechuudha. Only me jedhu kana isin qofatu arguu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kun immoo waa'ee fooloolee yoo barbaadan hunda isaa as biraan seentanii public godhuu qabdanii jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee story friendota keessanii yoo akka namni biraan agarre barbaadan fakkeenyaaf only me gochuu dandeettanii jechuudha. Isa kanas jechuudha. Namoonni baay'een fakkeenyaaf dhoksuu danda'ayu wayidammoo an only me wayidammoo akka inni qofti argu gochuu danda'a jechuudha. As bira jechuudha. Sun akka fedha keessaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko immoo as keessa jira jechuudha. Wantoota baay'eetu jira jechuudha. Kanneen hundayyuu deemtaniitiin fakkeenyaaf only me gochuu dandeettanii wayidammoo akka namni kamiyyuu argu gochuu dandeettanii jechuudha. As bira kun wanti guddaa namoonni barbaadan guutuun jechuudha. Kun you can look your app using the phone number you kadhu kana as biratti phone numberii keessan jechuun lakkoofsa ittiin Facebook ittiin banatan san namni yoo akkan hin argamne jechuudha. Facebook irratti jechuudha. Yoo keessaniitiin ilaalan lakkoofsi ni mul'ata jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi kun akka hin mul'anne maal akka gootan isinitti agarsiisa. Isuma kana argattuuttanii jechuudha. As biratti maal jedhaa jira? Everyone bakka jedhu kanatti namni kamiyyuu arguu danda'a jedha. As bira friends kan jedhu kun friendonni isin Facebook jalaa qabdanii fi akkasumas friendiin namoonni friendiin hiriyaa keessanillee arguu danda'a. Inni kun immoo friendis isin qabdan qofatu arguu danda'a kan isin jala jiru qofa jechuudha. Inni kun immoo only me jedha. Only me kanarra yoo deebistan eenyullee arguu hin danda'u jechuudha. Isin qofatu arguu danda'a jechuudha. Isin maal gootanii as bira sirreeffattanii jechuudha. Kun iddoo kana only me qofa godhattan jechuudha. Eenyullee akkan agarre homaa isin fayyadanatti hin fakkaatu. Namni harki baay'een only me bira sirreeffata. Kanaafuu as biraan haala kanaan only me jettaniitiin sirreeffachuu ni dandeettanii jechuudha. Inni biraa immoo kun as bira jechuudha. Who can see your birthday guyyaa dhaloota keessanii bara dhaloota keessanii wantoota garaagaraati jechuudha. Fakkeenyaaf kun who can see your birthday kadhu hundammoo guyyaa kamii guyyaa dhaloota keessanii. Isa kanallee akka nam tokkoon agarre akkuma reefan isinitti agarsiise akka nam tokko hin argine as bira sirreeffachuu dandeettan jechuudha. Public yoo gootan immoo namni kamiyyuu arguu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo who can see your birthday kadhu kun guyyaa bara dhaloota keessanii jechuudha. Bara kama dhalattan jechuudha. Isa kanas only me godhachuu dandeettan yoo barbaadan public godhuu dandeettan namni kamiyyuu arguu danda'a jechuudha. Public irratti friends bakka dhufu hundammoo hiriyoonni keessan arguu danda'a. Only me isin qofti arguu dandeettanii. Kanaafuu haala kanaan wantoota baay'eetu jira. Privacy setting kana keessa akkaataa wantoota garaagaraa poostii yoo itti gootan isin malee arguu hin dandeenye fi akkasumas friendota keessanillee akka nam tokkoon argine isin malee jechuudha. Friend Facebook keessan jala jiru hundi isaa kun as bira tartiiba galee jira. Kanaafuu as keessatti wanti isin hin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti naaf barreessitan jechuudha. Kanaafuu wantoota baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko bilookii yoo gootanii jettan bilookii jalaa baasuudhaaf as bira tuxxanii jechuudha. Bilookiingii bakka jedhu kana tuxxanii jettan namoonni isin bilookii gootan hundi isinii baay'isin unbilookii gootanii jechuudha. Hin baastanii jechuudha nama san yoo baasuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu wantoota baay'ee wajjin ilaallee jirra. Wantoota itti aanu dammoo wantoota hafe dammoo yeroo itti aanu wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu Facebook keessa waa baay'eetu jira. Keessattuu wanni ani isinitti dhaamadhu jechuudha. Dark mode kana jechuudha. Dark mode kana on yoo gootan ija keessaniif isiniif hin ta'u. Isa kana sirreeffadhaa haala kanaan jechuudha.
Kanaafuu akkasumas Facebook kana yeroo wanta kam yeroo laaltan wal jajjabeessaa akkasumas like share godhaa hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkasumas dammoo nama Oromoo kamiyyuu argitan join godhaa deemaa. Akkasumas afaan tokko ta'aa wal jaaladhaa isiniin jedha. Barumsa biraatiin walitti deebinaa. Hadhaaf barumsi kenna kana bara yeroo itti aanus barumsa baay'ee namatti tolu tokko isiniif qabadheetiin dhiyaadhaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti naaf galatoomaa. Akkasumas YouTube keessa deemtanii subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha ijoollee Oromoo qaqqaalee. Galatoomaa.